yeroo baay'ee kan ooluuni akkasuma immoo ummatoota sabaa sablammoota Itoophiyaa waliini wanni isin akka Oromootti gootanii dhugaa naayimii barbaadan jabina mucaan kun jaalala saba isaa maddii qabu garsiiftan kara biraatiin akka daran jabeeffamu gootanii dhugatti onneeti yaraan isin galateeffachuu barbaada akkasuma immoo dhagaan fadhes haramuusi jaalalti isin qabdanii kanummaan dhagaa haree dhufee turee harka itti kannu dasna jee raachee adallee borullee abbummaan fadhee'uugaa riikardii tana waan cabsu namni jiru natti fakkaatu jaalalti tanarratti akka tasii haa baay'isu karaan jannataa duraan isin hin jenne karaa jannataa kanaa malee fuunu malee hin taanu warroonni karaa jannataa please follows nu godhaa nu laalladhaa galatooma Oromooti isinin jaaladhaa akkasuma immoo mubees haa galatoom dhugaa simaddii jira cinaa jira innillee galatoomuu barbaada. galata barbaadaf wallahi halkanii guyyatti akka wannitti gastite raayis waa hedduus laalaa jirra nuti ni laalla nuti duuba laalleetum akkamatti dhaabbanneetum waa laalla beektaa raachee kan sigalee nuti laafaa keenya jabeessuu sigalee jabaa keenya ol fuudhuu dhagaa walirratti harree wal cabsuu osoo hin taane rakkataa keenya furuudha raachee jechuun ilma sabaaf dhugaa onni koraan sin galateeffadhaa waan Oromoodha hachi waan Oromoodha godhaa jirtan hundayyuu ulfaadhaa bakkuma lattan itti malee raachee qofaaf miti bakkuma lattan hundatti kun ganda kooti kun kutaa kooti kun maal kooti kun maalitu hin jedhin jabeessuutti jirtu jabaadhaa rabbi sina jabeessu jabaadhaa siniin jenna galatooma ulfaadhaa. Siifi ammaati Mansuuriin tawaddaaddaraa jirta miti akkamii nara keenya jennu moo bootadha isa sochooste moo akkamii moo si dursaama jira? Aina dursaa dhuma jira kay ganaadha. Waa hundaayyuu baga irra aante baga mo'attee baga gammannee naa kan biraamoo dhaamsa xiqqishuu ishiin qabaa dafee xumuruufi sababa geemii keetiitiin waan baay'ee haasa'amaati ture. For real waa'ee farsoo gaa dubbatan aaran ture baay'ee akkasuma farsoo ajaa'ibsiifatu. Isiyaasittisa rakkoon hin jiru hin barbaachisu. Ta'u no intiniidhaaf osoo hin taane waan akkasiit irratti dubbiin dabarre iddoo sanatti waan ati hin mul'anneef teenkii isin jechuu barbaade tananii bakka sanitti hin mul'anne eenyummaa kee agarsiisa itti fufi warri akkas godhanis immoo irraa of haa qusatanidha. Yaa wanni hundi hin darbaa wanti hin dabarre hin jiru wanti hin dabarre jecha gadheedha. So siif gaarii ta'e irra aantee jirta gara gaariitti sii jijjiiramee jira. Congratulations. Galatoon ulfaatu naa jiraatu waan afaan qoddatee garmaan. Thank you. Hawi miyuutii kee balleessa. Nagaan siif haa ta'u raachuu. Nagaan siif illee haa ta'u hawwitti. Akkam nagaadha. Nagaadha galata rabbi akkamaati. Galata waaqa baga jiraattee baga nagaatiin yoona nu geesse dhugaa dubbachuu fi waaqayyo gaariidha akkuma ati jette waaqayyo gaariidha waan hunda irratti kan nama milkeessu waaqayyodha duraan durseen waaqayyoon baay'een galateeffadha jabina ofiitiin miti jabina namaatis miti kan nama gargaaru waaqayyodha waan hundumaa irratti kan nama gargaaru waaqayyodha baay'ee waaqayyoon si galateeffadha na karaa kiyyaatiin dhugaa dubbachuuf namni jabina isaatiin as hin ga'u beekta gargaarsa namaanis as hin ga'u jabinni inni guddaan kan waaqayyootidha jechuudha inni guddaan inna kanaafi baga waaqayyo gooftaan si gargaaree waan baay'ee keessa darbitee obboleettii kee argattee haala ulfaataa keessa darbitee nama har'aa taate dhugaa baga waaqayyo gooftaan si gargaaree si as teenyee nuti nu beekuu baattanis minin boon nuti waan hundumaa hin arginaa hin hordofnaa isin caalaa warra biyya keessa caalaa nuti irra caalaa waan hundaa beeka gadi fageenyaan akkuma sila jedhame warroota biyya Arabaa jedhamnee waamamna garuu irra caalatti gadi fageenyaan rakkinaa gadda gammachuu waan hundumaa kan sirriitti hordofuu yookaan beekuu argee jiru nuyidha jechuudha kanaaf baay'ee si gammannee jirra geema kee irrattis dhugaa dubbachuuf akkama ani geema namaa hin hordofu garuu kan kee guyyaansaa ga'uu didee baka min biyyan gaara biyya jechuudha guyyaan isaa ga'uu didee halkan isaa baka normaali guyyaa sadii guutu irrafne ani geemi namaayyuu baay'inaan hin hordofu dhugaa baay'ee si gammannee jira baga gammaddee baga carraa kana geesse
insiin jedha ammallee kana caalaatti jaalala namaa kana sii kennee kana caalaatti dabarsee ammallee siifaa kennu. Inni guddaan akkuma bakka namaaf qabdu akkuma bakka kamittiyyuu jaallatamtee ammallee waan dhaamsa tokko kanan si dhaamu jaalala waaqayyootti akkati cimtuun barbaada ammallee sirriitti waaqayyoo keetti akkatti kan si biraan hafne kan si geggeessu kan amma dhumaatti si dhaabu isadha waan ta'eef hundumtuu yeroodhaaf hin darbaa kanaafiyyuu dhaamsi kiyya ammallee dhaabbannaa kee cimina kee kana hundumaatti gara isaatti akkati sirriitti cimtu dhaamsa kiyya dhaanaaf eebbifamii jabaadhu si faana jirraa si ordofnaa si jaallannaa si kabajnaa jabaadhuun siin jedhashi. Galatoomii hawwiikoo ulfaadhu naa jiraadhu kabajamii kabaja argadhu. Ameen. Siifan. Sonaadha ko. Jirtaa buskutii koo. Jijjiira bannaati shaayii koo akkama. Garmaamu tola foonaadha koo garmaamu tola fakkaata hacee koo. Hacee xiqqittiin qabnaa bara haceen hin duune hin jira. Haceen hin duune hin jira. Goota koo nuuf jiraadhu umurii nuuf eeggan dheeradhu waggaa kumaatama nuuf jiraadhu ammallee jechuudha. Ammallee hin keenyee gana seenaa baay'ee nu dhaabda seenaa kanaan qofa miti seenaan kee kanaafuu ittuma nuuf akkanumatti nuuf jiraadhu nuuf jajjabaadhu nuti immoo qimamoonni mana madaamii siif jirraa waa hundaanuu giftara guddaas qabaachuu baannu xiqqaadha si duuka jirraa nuuf jiraadhu waggaa kuma. Mubeko abbaa miskiinaa atillee nuuf jiraadhu atillee umurii nuuf dheeradha keessanuu Oromoo sabni keenya hundi keessanuu jechuudha dhugaa baay'ee tokkoon sin jaaladha. Jaalala keessaa maaliin akkasii ibsuun beeku bicha nuuf jiraadha. Jiraachuu koo nuuf jiraadhu nagaa. Galatooma. Naa jiraadhu siifan koo ulfaadhu ishee. Obboleessa gaarii. Seenaa. Raachee. Onko. Galatoomii nagashuu keetii fi Maal rakkoon. Gammachuu irratti gammachuu wagas si ta'e. Musumaanis Mubeekoo atillee bakka yaamamtetti Oromoodhaaf fakkeenya ta'e mataa Oromoo ta'uu keetiif baay'ee si galateeffadha carraa kanaanii hedduu tokko. Galatoomisin jedhamu bee naaf jiraadha isin lamaanuu qaalii waan koo galatooma. Nadii Raachee koo. wayyee nadii koo. Brother respect. Thank you so much. እኔ እንጃ እኔ ምን እንደምልህ አላውቅም። ወላሂ እውነት ከልብ አማኝ ከልብ ምን ልበል ወላሂ ትለያለህ። እኔ ቃላት ያጥረኛል። አልሐምዱሊላህ በመጀመሪያ ደረጃ አልሐምዱሊላህ አይ ቲንክ እኔ እንጃ እኔንም ብዬ ልነግራችሁ ትለያለህ። ከምንም በላይ ደግሞ ያደነኩ ጌም አልቆ ምንም አይነት ባንዲራ አለመያዝ ጀግና ትለያለህ። በቃ በጣም ጀግና አስተዋይ ምሁር እንዳንተ አይነት ሰው አላየውም። እና ጌመሮች አብራሃቸው የምትጫወታቸውን በጣም ላመሰግናቸው ብለው ፍራይዴ ጆን ሆል በጣም ሪስፔክት። እኔ እንጃ ትለያለህ። አንድነታችን ነው ወላሂ ያን ቀን አለቀስኩኝ። በቃ አንድነት ሌላ ነገር ላይም እንደዛው ቢውል እንደዛ ጊፍት ሲሰጠበር ኢማና ሲቲ ከሀታ ጅረን ሁሉም ካንተ ብዙ እንጠብቃለን ብዙ አንድነት በቃ እንጃ ቼንጅ ማድረግ ትችላለህ። በቃ የኦሮሞን ህዝብ መለወጥ ትችላለህ። በቃ 100% ማለት ነው። እና በጣም ነው የምወደው በጣም ነው የማከብረው ወንድሜ። በጣም ደስ ብሎኛል። ኮንግራ ወንድሜ ብራዘር ገለቶሚ ጉዳ ቴንክ ዩ በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሜን። ኦፌጊ ስሪት ደግሞ ኦፌጊ እዛ አደራ ስትዳመሽ ራስን ጠብቅ። ራቼ 5 ሚኒት ስጣቸው 5 ደቂቃ ስሪት ነው ፌጋ ባይ Rache. Nadii koo galatoomii ulfaadhu naa jiraadhu. Mubee min 5 daqiiqaa ነው. Ibsaa fagalchiiti deeqashin gara hojii deeman. Ijoolleen keenya ta'a meerra ibsaa eenyu turuun baduu gashuu
ilma sabaa ati nama tokkoo miti. Ati nama akka nama tokkotti ilaalamtu galatoomisin jechumaaf waan biraatii miti. Akka tiim carcar kuraa galaanitti ijoolleen kuraa galaan carcar kuraa galaan hundinuu takutteefis tadhuftuufis waa hundaafus hojii jirraa gaafa guyyaa hamaa ati nama gartee sabaati nama dhuunfaa tokkoo miti. Waa hundaafus hojii jirraa galatoomi bagarraa hantee jechuudha dhaamsi erguma dabarsuu fi tiimni ijoolleedhaa saadiqeen isa jala jiran fakkaatee ibsaallee ni jira ibsaa abbaa jalaalaanii beeytanii. Akka ijoollee carcar kuraa galaanitti nuti fuulduraaf illee qaroo Oromoo akka keetii warra gartee abdii sabaa abdii har'aaf boruutillee warra akka keetii kana jajjabeessuudha kaayyoon teenya utubnee jabaa keenya matarratti baadhannee laafaa keenya bira dhaabbannee jajjabeessuudha kaayyoon teenya fuulduraaf illee isin wajji jirraa sis ta'ee warra kamuu bee aktivistoota Oromoodhaa warra tokkummaa lallaban warra Oromummaan urgoottu warra Oromummaa urgaan warra Oromummaan isaanirraa urgoottu warra fakkeenya Oromummaa akka keetii kana fuulduraafis isin wajji jirraa kamajuu ergaa dabarfachuu barbaannetti wanni guddaan baga gammaddee baga injifattee injifannootti injifannoo siyaa galmeessisu rabbiini fuulduraafis hojii jirraa ijoolleen tiim carcar akka jiruttis hojii jirtii jabaadhuu isin jechuu barbaadetti galatoomii saadiqee fi ibsaa kan jala jirtanillee asumarratti harraa guunnu dhugaa raachiin kaleessallee akka nama dhuunfatti dhufee yaada kiyya kan deeme ammoo tiim carcar kuraa galaan bakka bu'eetis isin jechuu jira afaan jaraa ta'ee jechuudha ibsalleen dhufee jira hunoo raachi isirraan gabaabsaa ulfaadhuu galatoomii ati qaroo keenyaa gartee rood maadoliin nu taata siifi warra kamuu bee warra Oromummaa keessatti Oromummaa nutti urgootan warra tokkummaa Oromummaa leelliftan Oromoon hundi isin jaalatti warra gartee takka takka kaawwachuu ilaaltanii mooraalii isin tuqamini jabaadhaa isin bira jirraa hajuu isin hidhaamuu barbaadetti galatoomaa ulfaadhaa. Ishii turuun badduu koo anillee waan afaana dhaabbattaniif dhuftanii waan akka obboleessaan gafaatti waan kanaan qobaa koo gochuu hin danda'u. Isin afaana dhaabbattaniif kana godhe injifannoon immoo kunootti dhaadachaa jirre torban guutuu kan hunduma keenyaati waan afaana dhaabbattaniif akka carcariitti illee akka tiimii keessanitti waan afaana dhaabbattaniif waan na gargaartaniif galatoomaa baay'een isin jaalladhaa ulfaadhaa. Garmaamu tola. Akka heddumminaan wal jaartee jabaa ishii gaccabsuu jirtu wajjin nuti harka akkasii keessaan qabnu Oromoo jabaa ishii jabeessitu hundaa wajji jirra gartee laafaa ofii bira dhaabbattu nama gartee Oromoo bal'ina lafaatti yookaan heddummina tifoosotiin jabaa Oromoo laaffisuuf akka Oromoo okkaamsu deemtu yoomiyyuu nuti wajjin jirru jabaadhuu ulfaadhuu jabaa keenya mallee abdii guddaa sirraa qabna. Nagaa nu ta'ii injifannoo nu galmeessin sinjaa ulfaadhuu galatoomii nama biraa galfadhuu gadiin bu'anii. Ulfaadhu turuun badoo ulfaadhu galatoomii. Doktor Gasmaa Mutola. Akkas malee argee. Raachee koo. Oko. Maal inni citiin suni kan jaalalaa kun maal immoo? Abbeet. Waan isaan dhibee dhugaa. Ani rabbii bakka akkas rabbii kun rabbii nama tokkoof yookaan intinii kennaa nama tokkoof waan ta'ee kennaa nama tokkoof waan ta'ee kennaa. Kanaaf immoo raachuu koo uummanni si haa jaalatu jedha. Wallaahi lazim. Qarshii waa mara qabaachuu mana qabaachuu jaalala uummataa qabaachuu hoji. Wanti isaa jiru. Ama uummata raachee jechuun afaan Oromoo qofaan raachee jechuun kan Afrikaa guutuuti. Kanas uummata raachee jechuun kana hin beektu garuu የራቼ ፋሚሊዎች በአማርኛ ነው። አማሪፍ ፈራ እንግሊዝ ሲቲ ሰልፈቴ ካንቴ ወላሂ ጀረከኛ አማሪፍ ፈራን ፈደከ ወላሂ ለዚህ ኤጋ ከበጀምቶታ ፒ ሆርዶፍቶታ ራቼዳ የቹዳ ጋ ራቼን የሮ ባይኤ ካን ኦሉኒ አከስሞ ኡመቶታ ሰባሰብ ለሞታ ኢትዮጵያ ወሊኒ ወኒ ስለማና ከኦሮሞቲ ጎተኒ ዱጋ ናይሚ ወርባደን ጀቢና ሙጫን ኩን ጃላላ ሰባ ኢሳ መዲ ቀቡ ገርሲተን ከረብራትን አከ ደረን ጀቤፈሙ ጎተኒ ዱጋቲ onneet yaraan isin galateeffachuu barbaada. Akkasuma immoo dhagaan fedhes haramuusi jaalalti isin qabdanii kanummaan dhagaa haree dhufee turee harka itti kannu dasna jee raachee adhallee borullee abbummaan fedheegaa riikardii tana waan cabsu namni jiru natti hin fakkaatu jaalalti kanarratti akkata si haa baay'isu karaan jannataa duraan isin hin jenne karaa jannataa kanaa malee fuunu malee hin taanu. warroonni karaa jannataa please follows nu godhaa nu laalladhaa galatooma Oromoo isinin jaaladhaa akkasuma immoo mubees haa galatoom dhugaa simaddii jira cinaa jira innillee galatoomuu barbaada
galata barbaadaaf wallahi halkanii guyyaatti akka wannitti gasti tiraayis waa hedduus laalaa jirra nuti ni laalla nuti duuba laalleetum akkumatti dhaabbanneetum waa laalla beektaa raachee kan sigalee nuti laafaa keenya jabeessuu sigalee jabaa keenya ol fuudhuu dhagaa walirratti harree wal cabsuu osoo hin taane rakkataa keenya furuudha. Raachee jechuun ilma sabaaf kanname waaqarraa akka Oromootti fakkaatti. Garuu akkasii miti kan Itoophiyaatii fi sabaa sablammoota guutuutti hedduu isaa jaalatan. Dhugaan isin hin jaa rabbiin eebballee yoo ta'e rabbiin jaalala akka raacheedha kan isin haa kannuun isin jechuu barbaada. Galatoomaa ulfaadhaa akka tiim carcariinootti illee wanni goonu gaannuuf argaa osoo hin taane duulaa fi jaalalaan raacheedha godhuu dandeenyu. Addas borullee taatee sin hoggaa jirraa jabaadhu kanaan olitti mul'adhu siin jennaa maal amma kanatti aanee maalin jechuu barbaada mee akka Oromootti miliyoona 2 seenuu qabaa raacheenii jenneeti karoorri keenya fuulduraatti innilleen sirriitti irratti hojjetaa jabaadhaa barri 2024 kuni kan inni waa meeqa keessatti gammadee obboleetti isaatti argee geemas mo'atee gammachuurraan itti yaada baluu fi jaabira dhaabbadhaan isin jechuu barbaada galatoomaa guddaan nu dura dubbate gaa guddaan nu dura dubbannaan dhumatte beekte akkasimi ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha wannan isiniin jedhu jeeqan koofi carcariinooni dhugaa jabaa Oromooti jabaadhaa galatoomaa ulfaadhaa waan raacheedhaaf gootan hunda dhugaa onni korraan isin galateeffadhaa waan Oromoodha hachi waan Oromoodha godhaa jirtan hundayyuu ulfaadhaa bakkuma dhaqxan itti malee raachee qofaaf miti bakkuma dhaqxan hundatti kun ganda kooti kun kutaa kooti kun maal kooti kun maalitu hin jedhin jabeessuutti jirtu jabaadhaa rabbi sina jabeessu jabaadhaa isiniin jenna galatoomaa ulfaadhaa sagantaan gara shamarran keenya biyya Arabaati amartii tokkotti akka waliin